warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtu waan nagaadha alhamdulillah. Hordoftoonni YouTube channel koo baga nagaan dhuftanii har'a waan ta'e isinitti agarsiisuuf hin dhufe aappii bareedaa isaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Akkuma itti isinitti agarsiisa. Aappichi lamadha. Lamaan isaa garaagarummaa isaatii fi kamtu irra gaariidha kan jedhu isinitti agarsiisuuf hin deema. Amma na hordofa. Amma jalqaba irratti kana isinitti agarsiisa. Kana isinitti agarsiisuuf kuno akkuma argaartanidha. Akkuma argaartan isinitti mul'ata deeman yaada. Kuno smart kit isa jedhamu kana isinitti agarsiisuuf isa argattu Play Store keessa. Play Store itti yeroo deemtan smart kit kuno barreessee jira. Jalqaba irratti ni dhufa. Isa warra downloading godhanne yoo jiraattan download godhattu. Keessi isaa kuno keessi isaa akkasitti fidanni kun smart kit inni jedhamu akkasitti fida. Aappii hunda isaa kan bakka tokkotti qabatu jedhamadha. Gaafa aappota garaagaraa Facebook, Messenger yaa wantoota akkasii argachuuf immoo all social media asii jettu kana erga tuqxanii booddeedha kan inni isinii fidu jechuudha. Kuni kana fakkaata. Aappii ani isinitti agarsiisuuf har'a Play Store keessa argattan. Play Store keessa argattanii kuno ani barreesseen jira maqaa isaa. Kanaaf kuno ni argattu all social media and social network in one app jedha. And download godhee waan hin jiruuf open godhee man isinitti agarsiisa. Yoo barbaaddan password itti godhachuus ni dandeessu. As keessa faayila kana namni seenee ilaaluu akkasiin jala ilaaluun barbaanne yoo barbaaddan aappiitiin qollofuu dandeessu. Anamma isinumatti argisiisuu fi passwordiidhaan qollofeen jira jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 jedhee akkasitti passwordii maqalal jedhee wayitiiniin fayyadame. Gaafa passwordii keessan bantan kuno fuuluma irratti isiniif dhufa malee bakka biraa bakki isin deemtan hin jiru. Bakka biraa bakki isin deemtanii intanaattan hin jiru. Kuno fuuluma irratti isinitti mul'ata gatiiteef akka smart kit miti jechuudha. Smart kit gana bakka biraa seentanii all social media kan jedhu erga cuqaastanii booddeedha kan argattanii. Kana garuu passwordii yoo barbaaddan ofii keessaniidhaatti godhachuu dandeessu. Yoo barbaadin akkasumatti isiniif ta'a. Qaxxitaa bakkuma miidiyaa isin fidaa jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana akkasinitti tolu abdiin qaba. Kuno amma bifisaa yoo tarii bifisaa kana fakkaata. Isin isa bifisaa kana fakkaatu kan download godhattanii yeroo download godhachuu barbaaddan baay'ee gaariidha. Bilbila keessanillee aappota garaagaraa guutee akka isin jala rakkisneef isin fayyada jechuumaa fi itti fayyadama. Bakka argattan bakkuma Play Store keessaa akkuma beekamu password itti godhachuu yoo barbaaddan yoo itti godhachuu hin barbaanne an passwordii irraa kaaseen isinitti agarsiisa. Passwordii irraa kaasee isinitti agarsiisuuf kuno yoo barbaaddan change password jettu yoo barbaadin immoo delete the password yoo jettan irraa badaa jechuudha. Kuno passwordchumatti barreessitanii achi booddee badeera jechuudha. Amma cufee seenee isinitti agarsiisa kuno. Bakkuma aappotaa na fida. Wanti hundi Messenger jettan, YouTube jettan, Google, Snapchat, manaaman, TikTok wanti irraa dhibama hin jiru. Telegramiin sirra jira. Bakka kana sana jedhamee waan nama miidhamu miti. Aappota baay'eetu irra jira. Bakka tokkotti qabataa jechuudha. Bilbila keessanillee isin jalaa na cinaannaqu. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Galatooma warri subscribing godhanii amma yoo jiraattan subscribe video kana jaallattan like godhaa. Yeroo kana video na jedhu akkasiin bira ga'uuf yoo barbaaddan immoo subscribe hin dagatinaa. Bye bye.